isuma san fannisanii gaafa fidan sanuu rabbii waa hedduu nu oolche taasa kija keessatti waan an jechaa ture dubbiin isaa guddoon ana qofan qabdu warra dhalees ni qaba beeknamtichi waa beekumsi maal jedhan tutto waliini waa wallaalli immoo warri waliin janii mire bibeeki manguddoonni haasoyti malee hafitu eenyu abbootii sirraa fixaa jechuudha kuni maalaqa duuraalaa 250 sanii maalaqa eebanii Ayya daawwattoota furdoftoota keenya jirtu bakkuma jirtanii nagadii guddaa isin bira haa jiraatu egaa nus warra dubbii gartee hojiidhaa qabu rabbii nu godhanii warra gartee dubbii tanaas firraa fixee gara hojiitti ce'u rabbii nu haa taasisu egaa rabbiin nu gargaaree kara tartiibaan jechuudha firraa xumuraatuma deemaa jirra. Bakkuma jirtanii isinis du'aadhaan jajjabeessaa isiniin jechaa egaa dubbiin ta'ammaaf tun tana guddoon isiiti inshaallah warra gartee wal qabatee waliin haqummaadhaan irbuu osoo ofitti galchuu hin taane gartee ofirraa fixuu danda'ullee rabbiin haa godhu jenna. Ammaas egaa manguddoota waliin jirra hanga xumura gartee fiidoo keenya kanatti waliin turaa isiniin jechaa أما أدو هاسويتنوتي أنا قافي خرا إسا أسديفسي خوان تكتك بيتا نمنخن والقافتي وللرا هبتا أكمان دوري سيني دبادة تيوان كان جالكبا أنقر وما سيني كوبا كبا أنا مان سيني خنافو خيسو مخيسا حالة تولينا سنيس قدادات ومخيسة دبي هبتشو داف أنا قافي إسا تصديوي سوديمو داوتوتان دبسا جتي جديمتي هاتا وميغا أتي على كل حال هندي توتو جرساني وجيني ساريرو قبان ونجتي كسينسيا dhugaadha waliin natti dhufani isaatu hariiroo hedduu isaanii wajji qabu kanaafuu jarasan tana ta hariiroo isaan dura waliin jiraachuu isaanii hundumarraa barraa takka naa qabadhu ani kaniin siin jechaa jiru ka'umsa dubbii tanaa ka'umsi dubbii tanaa eessarraa jalqabame akkamitti jalqabame akkamitti wanni kun sadarkaa kana deemte akkamitti namni dhabame hanga namni lubbuu wal galaafatutti deemte kajuu gaafaan gaafii kaase qorochutti seenu ka'umsarraa dubbii kaate boodarraa isaan kun walitti dhufanii wal kaafatan amma dirmannaa bahanii dubbii dhibbatti waliin quba qaban jechuu si barbaadeeti. Amma maal seete eega wassalaam geenye alifittiin deebinu jechuun ati dubbii amma jalarraa kaasnee yoo hani haasofna jenne karaan fagoodha fakkaata. Inni dhugaadha. Kanaafuu amma jalarraa kaasnee waan ittiin deebinuuf maasha Allah atilleen waan gaarii hojjettee laffaati teegaa ilmi namaa beektaa namaan beeku rabbi namaa beeku. Kanaafuu laffaati tee laffaatii khayriidhaa bakka qabdu rabbi siif haa godhu waan gaarii hojjettee amma nuti dubbiin dhumattee jirti dubbii waan irra deebinu takka hin qabdu. Amma nuti wanni barbaannu ijoolleen tungaa akka fedhees ta'uu biyyaarraayis walitti dhufnu. Islaafuu namni firaxiyyaatu jira jebiyya irraa bayu hin jiru. Kanaafuu ijoollee tana akkamitti akka walitti tolchinu mana isaanii amma nuti wanni godhuu qabnu kumaan jee namni firaxiyyaa biyya alaa jira jedhee taa'anii baduufe tokko hin jiru. Waluma qabna wal qabna. Kanaafuu dubbii xumurtee jirta fixxee jirta amma karaan nuti itti yaa'uu qabnu. Karamiidha. Jechuun jenne kanallee karami jenne garuu jara mana isaaniitti itti dhayinii takka takkaan dubbifnee. Jenne garuu akkatti hirkannu kan nu himu hundeedha maaliif nu caalaa si caalallee isaatu itti dhiyaatana fakkaata waan isaanii isaa beekaa kanaafuu hundee keenya akkamitti harkanna jara kana ni harkanna. Amalaan dhiifama naa godhii wanni ni waan kana irra deddeebi'ee bakka tanatti deebisuuf soorii xiyyaatiis akka gartee akka birootti narraa nu banne. Waan takka as keessa jira beeki ijoollee tana keessa tokko inuu ni dhaame jennu kana hamzeedhaa mitiire. Isa lammafaatu jira maasii killee jaanii jechuun mucaa badee kana malee jechuudha. Isa kanaas yeroo yaamee dubbii tanarratti osoo wajji haasa'u jirru waan kana mara dhiitee deeme. Ani immoo isaan kana amaloota isaaniitis hin beeku waliin bakka takkaa dirmachuus bahanii deemutti jiranii miire. Akkaataa itti harkannuu fi jara kana karaa silaa isaan dhiyaatanii nuuf abboomanilleedha. Hundeen nu caalaa beeka jechuufiin bakka tana beeke asitti asiin didu jiraatis naa hubadhu. Qilleensaniis beeke dhalootuma keenya hidhannee tumuullee dandeenya. Nu har'a bijoormaa keessatti haalaan numaatu wal qabataa jechuudha. Yoo du'ellee numaa wal awwaallataa haalli fedhe yoo dhufellee rakkoo numaatu waliin furata. Osoo rakkoo dhalootaa haala guddoo keessa nuti taa'utti jirru gartee sila
خرا دبين أمبومو ديمتو دبي بدت بالفرسيلة أسن نقيته بيه نمني بيه تبقى كله جامع كله سنيله قام خنا يساول يندر مچو كيسة جرجة خني جامع كستي قيته بيه duraan dubbiin gulantaa irra hidhaadha amma gulantaa teenya beeki galfannee jira itichinee jechuudha ammoo dubbiin ammaan tana eessa jirti nuufi warra wal dhahee fi warra gartee rakkoo tana as keessatti uumee fi manguddoo taateewwan kun haalli kun akkamiin ta'e jaanirraa waa hubatanii isaanirraas qoratanii gara dhinatti deemuudha jechuun inni sanilleen asii jechuun manuma kiyya kanaayi osoo haasawutti jirru haasaa nu harkaa dhahee jechuu hanga namni nu harkaa wanni walitti buutti deeme ani numaa dirmachuu maalii miti dubbuma tanaa ka waliin naqaa jiru mucaa kana faadhaa jeeti yaada kiyya keessatti yaadeetu ture beeki maaliif iji gaara kana duubatti waan agarreetamu ta'an keessaa baasanii janii miti kanaafiin gadi fageessee beeki amaloota isaaniitiis hin beeku duraan isaanii dirmachuu waliin dhufe ani dubbiidhaan gaanarra qoranii waliin dhufanii isa amala beekaas sirrumaan inni kuni nuufaayimu jechuun isa deebisee isarraa nu bari sirriitti maaliif bakka tana inni na dura dhaabbata akkanaan hin jennee fi waan kana gadi fageenyaan siibsu jira mee dubbiin gamma keet deebitu hundee keenya haasawu nu qofaafis hin dhiisin kaayiti dubbadhu haasawa tokko gulam tokko haasawu aadaa oromoo ho'itti wal afaan dubbatu hin jiru hangala hayyama wal gaafachuun hayyama wal gaafatanii dubbachuun bakka yaanni ta'utti hangala isa fitatee jettee gaafatutti eegarraa bu'ee gartee naa dabarte shirma wanuma jira jarri gartee mirkanna amma bilbila harka qaba otoo hin jennetti yeroo tokko dubbise yaaluun nurra jiraatan walumaanuu bilbila isaanii bilbiluun ammaan tana haa tokko immoo ilaas dirqaa malatti tidheenye ilaaluu dandeenya jechuudha sigaltee kaan ammoo akkuma jennee gartee baadiyyaa kute waan ta'eef bilbilaan dubbisanii gartee yoo fiduu taates fiduu manguddoo darbatanii yoo gartee irraa waan qabnu gartee isarra nu guutametti isin sangaa ni goona jechuudha hanga san ni goona jechuudha tatee taan ammoo amma akkaataa itti dhaquu dandeenyu ni qabnaa jechuu jara bira akkasii mana kaan hundeen ni beekaa erga jechuun nu geessuu danda'e rakkoon qabu amma mana ijoollee arafee fi gartee beeruusaa anilleen kaleessa gartee bultii isaanitti deebiseetiin jira sannaa fi atillee walumaanuu dhaquu dandeenya waliin dhanyee gartee haala isaan irra jiranillee hubannee du'aillee goonee fi waan jiraa san achirraa faantallee fudhannee tarkaanfii birootti amma booda dubbii gartee isaanillee irraa haa qabu dhalatee nyoota nagaa gartee dubbii talaa nurraa xumuree walii dhalateenyatti dubbii akkanaallee rabbi nutti hin deebisini waan waliin godhuu dandeenyu siin jechuu barbaadeeti san borumaahuu bira dhanya taan ammoo hundeen nu geessuu yoo danda'e gartee itti aansee nu geessuudha danda'a gaa dubbiin jabduun beeki tataban taane bakka tana jirti beeka ani dubbii tanaaf har'a ittiin seennee waa goonuu fi tasgabbiin uume malee dubbii keessa seeneen haasonye beeki dubbiin keessa seenee akka hin haasonye dubbiin tan namni akkanuma dhufee haasa'u osoo hin taane ta'umna nama tokkootiif nama lamaatiif olii jechuu sababni isiidhaa maali bultii baatee jala baatee warri silaa bultii barru kun an afaanittuu na diddibe hedduu haasa'uu hin danda'u kanaaf humnatiyyaa ol waan ta'eef hulee isiidhaan gad akka itti qaawwa tolfannee jirra garuu jechuun nus warra dubbii hojii qabuu miti beeka qulqullummaa waan kanatti deemnee dhalateenya fayyisuu mucaa kanaas gorsuu qabna reefu waan takka kaasee beekinni wanni inni kaase manguddichumaa huni komanda kajuu manguddicha komiin irraa qaba kajuullee yaada takka kaasee beeka ani sanii ijoollummaa itti jira irra laalu ammallee isfaa beeksisuun jaan maaliif jennaani komii gaa akka itti fakkaate silaa namni akka tokkotti waa yaadu wallaalummaas ni qaba ijoollumaallee itti jiraachuu tarii ni danda'a wallaalummaadhaan gaa komii itti fakkaata dubbummaan itti jirru tunuu jalqabarraa kaasee hanga ammaa dubbuma isaati malee nu dubbii birootii miti jechuudha gulantaan takka manaa baatee yoo sokkitee na bira dhufte manguddoo biroo wanni inni itti barbaaduuf hin jirtu mana kiyya dhufte fuudheetiin abbaa galchaa jechuudha haalli itti dhufte dubbiin wal fanniftee walumaan dhufte isa nama akkana qabanii namni gama gamaa marsee rarraasaa deemuuniin qabee an dubbii sanan boomsutti seene amma sanuu quban qabula isaa nyaata hin nyaati kabar fincaanii hin bahin kana haala san hunda tasgabbeessee akka ta'uufiin irratti dubbii san qabbaneessee
akka gonkuun sanillee fudhatu anu akka oromummaatti isaas amanee jechuudha fuula duraaf gaa dubbiin an qoftiin haasa'u miti nama dabalannee haasa'u jechee akka ilmatti kaniin qabaddu komija kunis beeki maaliifin kaase beeytaa waan kana waan godhu jirru kana hunda namarraa galata eeggachuuf osoo hin taane takka dirqama dhalootummaa qabna tokko galanni keenya beeke rabbiirraa jasaa eeggachuufi beeke gaarii takka dalaguun jechuudha warra gartee cubbuu dalaguudha kana nu godhinsiin jechuu barbaadeet kanaaf isallee waan gorsinuu jiran mallee maaliifi as keessa komiidha jedhamee bar dubbii huletti goone malee haasawattuun seenne har'a komii gaafa ijuu beeke ibidda jirootu dhalataa akka isallee gorsitu siin jechuu barbaadeeti taa walumaanutti seenne keessoo agarra ammallee ana ofaa beeksisuun jaani waatti qabadhee jechuu osoo hin taane akkaatuma san gartee akka sirrii hin taanee fi nutuu dubbiitti seenne haasawutti hin jirru haasawatti seenne dubbii isaa tana kara tokko jallifnee yookaan kara tokkotti nama tokkoof haasonyee gartee kaa inni komii nutti kaasuma dure an akka jechuun hanga gaa'ifaajuu jiru kana keessatti natti hin mul'atu walumaa galattu adeemsa gama xumuraa lubbuu oolchuu fi gulantaa bahee ibidda kun irratti ta'ee fi mee inni nama guddaadha ijoollummaan qabu beekarra yoo baalagummaa ta'e malee beeka waan kana beeka namni guddaan gartee ijoollummaa hin qabne yeroo tanatti ani dhalaadhaatutu buleessa kiyya waliin baheetiin jaartii isaa osoo galchuu deemu isiitti dhufee jaalala siin jaaladha jettee jaaladhe ji'ee raalme jaaladhe ji'ee akkasiin jaaladhe boodarraa biiluu naa bahe jettee warruma dirmachuu isaa waliin bahe itti ergite biiluu bahee arrallee nu mataa isuma san fannisanii gaafa fidan sanuu rabbii waa hedduu nu oolche dubbiin tun gurguddoodha akkitti haasofnu nama dhibdi dubbii isaa guddochinaa kaadha ani yeroon haasa kiyya keessatti waan an jechaa ture dubbiin isaa guddoon ana qofan qabdu warra dhalees ni qaba beek namtichi manguddoos ni qaba saniif achi haa teessu amma kara amboomsutti haasonya jechuuniin haasa'u san keessatti maal godhere uleetti tolchuu fi gulantaa baate san mana deebisuu fi warra dhaame sanillee tasgabbeessuu fi kara ambummatti akkuma ilmatti qabadhee kaniin deemu arallee wallaalummaa tana booda beeke beekumsi maal jedhan tuuttoo waliinii waa wallaalli immoo harri waliin janii mire kanaaf akka akkas nurraa hin taane isallee gorsii amma dubbiin waan goggoonu hedduun hin jirtu maaliifi dubbii tuttuquu miti dubbii isaatu ittiin seenne ibidda biroo akka nutti hin dhalle ammallee namni akka nu jala nu idduutti hin banne hubannoodhaan gama fayyinsa dubbii dhaloota keenya yoo deemne inni kun ammaan si abboomamuu qabaa jechuu barbaadeeti yeroo sanis nu abboomamee waan taa'eef haala kanaa keessaa deemuu dandeenya egaa abboomamni san abboomama akka ammaa kana yoo ta'e nus dubbiin finnu dubbii beeki manguddoonni haasoyti malee kafixu eenyu abbootii sirraa fixaa jechuudha yoo manguddoon haasaa ooltee abbootiin tun dubbii hin finne ati dhiyaana sii godhanii dubbii nuti dhiyaana dubbii hin qabnu kanaan jechuu barbaada isallee nu gorsi kanaaf caa keenyallee ni jijjiirranna bakkuma san dhanyeeti waa akkasiin juu sanitti jara sanillee boru ni laalla san booda hundee naannoo qopheessu akkaataatti qunnamnu isaan haa dubbisu ati kabeeytu ammoo waliin dhaynaa amma anis haajaa biraatiifiin bakka biraa jarjara yeroo laftinis gaafa ni beektan fagoodha asirraa bakki nuti gallu kanaafuu baallamaan kaa walit dhaammannee inshaallah yeroo jara san bira geenyamee hayyaamtu rabbi sirraa qabu anillee waan jechuu barbaadu kuni maallaqa duuraalaa 250 sanii maallaqa eebanii akka kennitanii jechuu maallaqni man jiru jettaniiti isa kanammoo dhagneetuma waliin hubanna ammaaf yoo ati qabde hoo yeruma san ati maan tana beeki fudhattee jirta isatti hin deebifne hayyee haa ta'u isa kana hayyee suma bira haa ta'u bareedaadha rakkoo hin qabu kuni maallaqni kun maallaqa gartee haala saniif ta'ee gadi fageenyaan namni waan hubachuu nuuf qabu nullee wanni hubachuu qabnu isa kana nuti adabbii itti hin murre harka dha'ee dhiiga buuse waan bahe san fidi jenneeni waan san ammoo boru haqummaan arafeenis waan inni jiru osootti hin irrifne osootti ni daane osoo irraan irrifne soorii fi manguddoo jirtu hunda waliin laallee waan isaatis bakka deebisa
gama dubbii tana gaafirraa fixutti waliin deemna isiniin jechuu barbaade imaanaan jaraalleen nageessee jirti akkasii daawwattoota hordoftoota keenya amma egaa sooriillee bakka biroo faadha deemuu jireenya manguddooni dubbii tanarratti walitti deebina isiniin jechuu barbaadeeti dubbiillee rabbi nurraa fitu du'aa nu godhaa nagaan nu tura bakkuma jirtaniin nageenyi rabbi isin biraa jiraatu jaalalti gartee dhalootummaadha bakka jirtanitti rabbiin isin biratti haa toluun isiniin ja'a rabbiin hamtuu nurraa haa qabu dubbiillee nurraa haa qabu dhaloota dubbiitii miti dhaloota hojiillee rabbiin nu haa taasisu rabbiin gartee waan keenya irratti sabbanu godhee haara galfii nuuf haa kennu bakka jirtanii du'aa nu godhaa rabbiin gartee nurraa haa fitu dubbii tana isinis nu waliin rakkachaa jirtan nus nu rakkaa jirtii jechuudha maaliifi guyyaan irra yeroo teenya aarsaa goonee waan kanarra jirru kuni kasaaraa teenya takkittii qofa osoo hin taane yeroo nuti aarsaa godhu jirru dubbii tanarratti kasaaraa Oromoo guutuudha qarshiin baatatan qofaa miti kasaaraan teenya yeroo teenyaas aarsaa godhaa jirra yeroo aarsaa goonu kanatti osoo waa hojjechuu jiraanne asin jirru inshallah warra wal goffatee bakkuma hundattuu hamtuu gartee moggaa lamaanii fi duubaa dura ofirraa ilaalee sossoo'uu danda'u rabbiin haa godhuun isiniin jaa du'aa nu bira dhaabbadhaa isinitti dheeradhee umurii isin haa dheeressu nagaan nu turaa ajee hundee soorii kiyya nagaan naa galaan isiniin jaa walitti deebina inshallah hayyee atis jajjabaadhu aqlii keessaatis rabbi si haa kennuuf si haa beeksisu baay'ee nagaatti